Nagaan Waaqayyo Abbaa kan ilma isaa kan hafuura qulqulluu isiniif haa ta'u. Jaallatamoo obboloota koo hafuuraa bakka jirtanitti gooftaan ayyaana isiniif baay'isee nagaa isiniif kennee fayyaa keessanii nagaa keessan guutuun godhee lafa isin jirtan hundumaatti isa isiniif nagaa isinii baay'isee eegumsa guddaa isa isin eege gooftaan galata guddaadhaan ajajamu. Waaqayyo gooftaan maccaa nu wajjin waan jiruuf nuyi sodaa tokkoyyuu hin qabnu. Yeroo hundumaa warra moo'an taanee jiraanna. Jireenyi keenya moo'ichaan guutuudha yeroo hundumaa. Gooftaan maqaan isaa ulfaatu. Isa kanaaf ani asumaan kanan isiniin jechuu barbaadu guyyaa har'aa kana ergaan keessa guutee jiru kan isiniin jechuu barbaadu baga gammaddanii baga Waaqayyo isin gargaaree waggaa haaraa 2013 irratti gara bara 2014 waggaa haaraatti nagaan isin dabarsan isiniin jedha. Waaqayyo bara gammachuu, bara ulfinaa, bara kakuun keetti raawwatamu, baratti waa'ee yaadde harka keessa galfatu, bara yaadniif kakuu Waaqayyo si raawwatamu, bara akeekni diina kee hundinuu fashalaa'ee akeekni Waaqayyo sirratti qabu galma ga'u, bara karaa hundumaan eebba harka keessa galfatu, bara gammachuu, bara ilillee, bara galataan xumurtu akkasii ta'u maqaa Yesuus Kiristoositti sirratti dubbadheera. Namoonni tokko tokko akkas jedhu barri akkasumaan lakkoofsa malee maal waa'ee baasa jedhu. Lakki lakkoofsa miti barri. Caaffanni qulqullaa'aan baraan lakkoofsan jedhu. Barri dhiibbaa guddaa qaba. Barri darbees barri dhufu lakkoofsa miti. Barri darbees lakkoofsa miti. Waan mataasaa qabatee deemu qaba. Konkolaataan gaafa karaarra dhaabbatu konkolaataan hundumtuu konkolaataa bifa tokko miti. Konkolaataan kan birrii hedduu, konkolaataan kan mi'a fe'ee deemu, konkolaataan kan duwwaa deemu, konkolaataan kan tabalaashaa, konkolaataan kan balaa uumuuf deemu, waan garaagaraa jira. Akkuma kan baroonni illee waan mataasaa danda'e baatee deema barri jechuudha. Nama amanuuf eebba baatee deema. Macaafni qulqulluun kan inni jedhu bara akkasii keessaa ji'a akkasii keessaa guyyaa akkasii keessaa akkasii an jedhu yeroo hundaan dubbadhaan kana. Kanaaf salphaa miti jechuudha. Lakkoofsa miti lakkoofsa ettanii fudhatanii barri lakkoofsa miti. Bara gadhees kan godhu gaariis kan godhu hojii dhala namaa yoo ta'e siif gaarii kan taasisu bara amaa garuu Waaqayyoodha. Isa kanaaf baga gammaddan baga ceetanii Waaqayyo koronaa irraa isin hambise. Waaqayyo hamaa du'a darbatamu summii dhugu maraatummaa opereeshinii ta'u hospitaala galu waan qabdu hundumaa fixu du'aadha keef abbaa kee hobboloota kee utuu dhagahin Waaqayyo asiisi ga'uusaaf baay'ee Waaqayyoon galateeffadhu obboleettiin. Leer daabivaa tardashiin daboora maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u waa'ee koof galateeffadhaa isinis waa'ee keessaniif. Obboloota koo Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyoon maqaasaa eebbisa galatoomeedhaanii Waaqayyoon. Namni iyyuu waan gooteef tokkoof teenkiiw gaafa jettuun itti tola. Waan gara biraa sii godhuudhaaf onnata namni iyyuu. Calumettee waa Waaqayyo sii godhe eebba Waaqayyo sii eebbise darbina Waaqayyo sii dabarse gargaarsa Waaqayyo sii gargaare awwaaltee keessee ganaa waan eegin isa darbeetti galateeffadhu. Yesuus akkas jedhe gaafa Alaazariin du'aa dhaqee kaasu isa darbeef sin galateeffadhe isa dhufuuf sin kadhadhe. Firoota koo isa darbeef galateeffadha. Dhugaan sin jedhe waan darbeef galateeffadhu obboleettiin hin gungumii Waaqayyootti. Waa'ee maatii keef waan darbeef galateeffadhu. Waa'ee abbaa kee, waa'ee dhaqee, waa'ee gaa'ela kee, waa'ee jireenya kee, waa'ee dhala kee, waa'ee hojii kee, waa'ee fayyaa kee, waa'ee nagaa isa darbe galateeffadhu. Isa dhufuuf immoo kadhadhu. Isa darbe yoo galateeffadhu isa dhufu kadhannaan kee dhaga'ama. Sittan hima. Kanaaf galateeffadhaa Waaqayyoon. Har'a barumsa gaa'elaa sin barsiisa utuu hin taane barumsa gaa'elaa kontiiniisilii walitti dhufee barumsa gaa'elaa duwwaa yoo sin barsiisa gaarii ta'u gidduutti immoo lallaba tokko tokkoon galcha. Deelii barsiisa yoo ta'e sirrii miti. Deelii lallaba yoo ta'e sirrii miti. Isa kanaaf gidduu waan isinii buusa. Har'a ergaa biraatan qabadde isinii dhufe. So maqaa jijjiirramaadhaan ceeta. Eebba jijjiirramaadhaan ceeta. Maqaan kee jijjiiramee ceeta kan jedhuudhaan lallaba kana isinii lallabuu barbaada har'a. Yesuus Kiristoos geetaan.
ከናፍ እንኳን ደስ አላችሁ። ጌታ ባርካችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ዛሬ የጋብቻ ትምህርት ሳይሆን ትንሽ ሪዝ ወይ ትንሽ ስብከት ጥቂት ጊዜ ወስጄ ብዙ መልእክት ትልቅ መልእክት ስለሞላልኝ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። እግዚአብሔር ይረዳኛል። ምናልባት አማርኛ ብቻ የሚሰማ ሰው ካለ ብዬ ነው እንጂ ወገኖቼ ብዙም አማርኛ አልችልም። ቅርታ አድርጉልኝና ሃሌሉያ። ጌታ ነው ኢየሱስ። በጣም ደስ ይለኛል ዛሬ መድረሴ። ሃሌሉያ ደስ ብሎኛል። ደስ ይበላችሁ። ማራራራ ባሽያ ደስ ይበላችሁ። እውነት ደስ ይበላችሁ። አሁንም ደግሜ እላችኋለሁ ደስ ይበላችሁ። በጌታ ደስ ይበላችሁ አለ። ሃሌሉያ rejoice to God. Amen. Agifada akka kanedha. Bara dhufut Yaaqoob idda yaafata. Israa'el udhee daraara. In ijiinni godhatus biyya lafarra guuta. Ma Isaayyaas 27 lakkoofsa 6 irra jira kun. Bara dhufut Yaaqoob udhee daraara. Israa'el Yaaqoob idda yaafata. Israa'el udhee daraara. Ijiinni godhatus biyya lafarra guutaayna. Itti dabaleen kutaa kana lamaanuu isin dubbifadha. Kutaa lama kana lamaanuu isin dubbifadha. Addumaan uumama boqonnaa 12. Uumama boqonnaa 32 lakkoofsa 22. Dhaggeeffadhaa. Uumama boqonnaa 32 lakkoofsa 22. Darbee Isaayyaas boqonnaa 27 lakkoofsa 6. Ergaa guyyaa arraa kana hundumti keessan dubbifadhaa. Waan nama intiisaa yookaan immoo kontentii xiqqoo ishii irraa dubbadhu immoo qabadhaa. Caalatti immoo isin dubbifadhaa bal'ifadhaa. Warra macaafa nyaatan ta'a. In kadhanna Waaqayyo. Galaanni rakkinaa dambala'ee qabadanna nyaatu. Shakkii tokkoon qabu harka Yesuus markabni na baatu. Murteettiin rakkinaa darbatameef jireenya koo miidhu. Abbaa tokkoon qabaa yeroo hundaa kanaan itti fiigu. Murteettiin rakkinaa darbatamee jireenya koo miidhu. Abbaa tokkoon qabaa yeroo hundaa kanaan itti fiigu. Nannaalu uleen jalloota Yesuusi abdiin toloota. Haleluuyaa. Maaraa kaatee adiyaa maashee laaboora baadan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinniif galanni guutuun bara baraan siif haa ta'u. Ebenezer dhagaa gargaarsa amma yoonatti Waaqayyo nu gargaareera warri jedhan warratti gargaarte galanni siif haa ta'u. Utuuti gara keenya ta'uu baatte nu hin banna. Ulsaan galaanaa mataa keenyarraa yaa'ee nuuf darba. Garuu afneerra nu warra afan taaneerra. Hambaa taanee mana keettamneedha Israa'el. Warri hambaa taanii afan. Warri mootonni baay'een 2013 kana wajjin darban. Kunoo mootiin Ugaandaa hin du'e. Kunoo mootonni gurguddaan abboonni qabeenyaa gurguddaan. Namoonni jiru jedhaman addunyaa kanarraa namoota gurguddaan addunyaa kanarraa dhabamaniiru. Sokkaniiru. Kuni 2013 namoota baay'ee liqimsee dabarse. Kaan dhukkubaan, kaan lolaan, kaan dhiigi dhangalee, kaan hospitaalatti du'e, kaan mana isaatti du'e, kaan karaarratti du'e, kaan balaa konkolaataatti du'e, kaan waan garaagaraatti du'e. Nuyi garuu ceeneerra, dabarreerra, jirra, hin jiraanna. Laaraa gaataaniyaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ulfinni galanni bara baraan siif haa ta'u. As geenyeerra bara baratti akka dabarru siitu godhe. Haleluuyaa. Ulee gogillaliise. Abbaa macha lamaa Waaqayyo na taasise daangaa koo na bal'ise. Maqaa Yesuus Kiristoosiin asiin nu ga'u keef nu gargaaruu keef bulota waldaa Yesuus hundaa danda'a kana keessatti rakkinaaf dibirfama dhukkubaa fi mana isaan jiran keessatti lola jiru hundumaa dandeessiftee asiin geessatti ulfaadhu. Amma immoo isaaniif karaa qabda, balbala qabda, eebba qabda. Maqaan kee ulfaatu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo an dura dubbisee akka kanadha. Bara dhufuttedha. Bara dhufutti jechuu kanan barbaadeef arri for Ethiopians 2014 ce'uudhaaf arri guyyaa tokko. Ce'uudhaaf tokko kanatti arruma duwwaadha. Bor bara isaa dhufuudha. Bor bara dhufu
Inni Isaayyaas boqonnaa 27 lakkoofsa 6 bara dhufutti Yaaqoobti dayaafatame miti. Bara dhufuttidha. Yoom dhaabbatee bara dhufedha. Barri dhufu isa fuulduraati jechuudha. Kanaafuu barri tokko kunoo iftaanii dhaggeeffadhu boru. Boru bara dhufuudha. Ankeet ergaan ku fudhadhu. Mee akkasidha. Bara dhufuudha. Ilaalatii fuula kee dura. Bara dhufu idda iyyaafadhaa jedha. Tokko kun. Dabali idda iyyaafadhe lafaan qabatiin turte tanaan dura ati lafaan qabanne. Hundeen kee lafaan qabanne. For spiritually, for economically wanta ittiin lafaan qabateen baay'eedha. Hundee afuuratti hundeen godhanne. Foonitti hundeen godhanne. Foonitti hundeen godhanne jechuun atama waan hundumaa guuttatteetta. Ati ko'aadha kaampaanii hojii hojjisiftu. Kaampaanii guddaa waaqayyo gooftaan machaan lafa si qabachiisee warra kaaniif yoo akka eebba taatu akka mindaa kafaltu gochuudhaaf lafa qabachuu qabdaati. Mana ijaarrachuu duwwaa miti lafa qabachuun. Qilleensarra jirta ta'a karaa kanumuu har'a garuu ergaa kanaan asii utuma dhaggeeffadha. Ol kaas argate. Bara dhufuun idda iyyaafadhaa lafan qabaddeeti. Lammaffaa itti deebiti akkas jedhe. Hudheen daraara jedhe. Roolaa daataa beetii shindabooraa. Sadaffaa akkas jedhe. Hijaan godhadha jedhe. Maaloo gootaa miidhivaa'oo tokko maashi'a. Arfaffaa akkas jedhe. Ijinani godhadhu lafa guute. Glorii tarbii najootaan badama seenummaa sirraa dabalsa kadhannaa si jalaa maseen mul'ata si jalaa maseen abjuu si jalaa maseen faarfannaa si jalaa maseen horaa baadiyaa si jalaa kan maseen amma waaqayyo akkana siin jedha. Iddi kee lafa qabata uutee daraarta ija godhatta iji kee lafa guuta. Kanaafuu maqaa geeddaramaadhaan dabarta. Inni uumama boqonnaa 32 lakkoofsa 22 irraa moo dhaggeeffadhaa isas inti isaan yookaan toora qabxii isaan sinitti himan sin bal'inaan dubbifadhaa. Hallelujah. Gammadaan jira baay'ee. Hallelujah, hallelujah. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Ghost. Thank you my Father, thank you Jesus. Sara baura cita nakama ora balara danashia. Maaltu na gammachiisa kan Yesuus ko na gammachiifne. Hallelujah. Maaltu na gammachiisa jiraachuun koo, eebbifamuun koo, ulfaachuun koo, ulfina waaqayyootti kanaan gamman. Timaatimiif shunkurtii na gammachiisa. Hallelujah. Yesuus Kiristoos geetaa nu. Yesuus Kiristoos yaadinaaf. Hallelujah. 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 ተደሰቱበት አሎራ ዲያዲያ ቦሽያ ሃሌሉያ አሜን ደስተኛ ነኝ ሃሌሉያ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔ ማደስታ ስትከብር ጌታ ደስ የሚለኝ እንዳሰምለኝ ስትከብርልኝ የኔ ማደስታ የኔ ደስታ የኔ ማደስታ ስትከብር ጌታ ደስ የሚለኝ አክብሩት። ክብር ምስጋና ሁሉ ለጌታ ሃሌሉያ። ኩታንጉን ሞከዘራ ደገፈዳ ዋይ ያዕቆብ ዱበታ ያዕቆብ ኩን ነማ ቀቢት ይወጣን ቶ ያዕቆብ garaa haadha isaatii keessaa jalqabee nama angafa ta'uu barbaadudha. Angafa ta'ii darbi maqaa Yesuusiin baraaratti. Angafi yeroo fuudha kee dura yeroo quxusuu yeroo eeguu ta'uu kee miti. Yeroo dura ta'uu kee yeroo angafa ta'uu kee siif haa ta'u. Eebban gafaa siif haa dhufu. Mul'annan gafaa siif haa dhabu. Eebban gafa ta'uu siif haa dhufu. Jalan ooliin maqaan kee maqaa waaqayyoo baaraa yaadasha. Dooseen kee jalaa gara gubbaatti siif haa ba'u. Angafa ta'uun barbaadu Yaaqoob. Dhaqaa dubbisaa ol deebi'aati dubbisaa laa boqonnaa 21 jalqaba. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos geetaa no. Ilaa boqonnaa 25 dhiifam uumama 25 jalqabaati dubbisaa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. 19 jalqabaa dubbisaa waa'ee Yaaqoobii fi Esaau argitu. Yaaqoob kun angafa ta'uu barbaada. Maaliif? Waaqayyo akkas jedheen haadha isaanii Ribqaadha. Uummata yookaan saba guddaa lamatu garaadha kee keessa isheenaan garaadha kee keessa uummata lama jira. Saba lamatu jira. Sabni lamaan kun immoo waaqayyo isa angafaatu isa quxusuuf ergama. Kanaafuu saba lama garaa kee keessa jiru wal lolaa jiru. Gaafa deessoo jedha macaafa qulqulluutedha. Yaaqoob gaafa garaadha keessaa ba'uudha macaafa qulqulluun. Haleluuyaa. Naduran bayine Esaau edheetu garaadhaa keessatti koomee mucaa isa Esaau isa dura ba'uuf jedhee qabateedha. Naduran baatore.
Waansi dura ba'uuf jedhu maqaa Yesuus Kiristoosiin duubatti hambisee barana fuuldura ba'ii argame. Kana laa. Amma laala sammuu mucaa xiqqoo mucaa wallaalaa maaltu na dura hin baatu jedhee koomee namaa qabachiisa. Kuni ajaa'iba. Argitanii hangafummaa namaa wajjin dhalata. Amin jedhi maaloo. Namni tokko tokko baay'ootu quxusunnati hin jaalatu. Quxusuu ta'uu hin jaalatu. Duuba ta'uu hin jaalatu. Baay'ootu maaloo sammuu isaa keessa dha wanta akkasii. Wajjin dhalata jechuudha. Hangafummaan namaa wajjin dhalata. Kan guyyaa keessa namaa keessa miti hangafummaa. Inuma namaa wajjin dhalata. Waaqayyo matu onnee namaa keessa hangafummaa qaba. Sammuu namaa keessa hangafummaa. Imeejii namaa keessa hangafummaa qaba. Geetaa noo Yesuus amin jedhe. ይሄ ስብከት ነው። ስብከት ደግሞ ከላይ የመጣ ትኩስ ሃሌሉያ ሰበር ዜና ብሬክ ኒው isa jedhamu jechuudha. Koomee qabatee bahe hangafa ta'uu waan barbaaduuf mucaan gaafuma dhalatuyyuu eesaa akkamiin na dura baha hangafa ta'ee natu hangafa ta'ee jedhee koomee harkise. Hin dhalate gaafa dhalatu abbaan isaanii akkas jedhe mee dhaqaati jedhe Yisihaaq. Dhaqiitii seenee eebbisaadheen eessa'uun hangafa. Waan dham jedhu wayinaa hojjedhu caakkaa keessa adamoo jaalata namichi bosonuufaa kurupheefaa waan garagaraa kan adamsuu jaalata. Dhaqiitii waan dham jedhu wayii hojjedhuutii fidi siin eebbisaa eebbasii dhangalaasaa eebbinan seebbisuun barbaada jedhe toleedhe dhaqe caakkaa adamoo. Mucaan inni mana keessatti hafe Yaaqoob jedhama. Yaaqoob immoo akkas godhe. Gaafa inni caakkatti badu Yaaqoob immoo haadha isaa wajjin walii galeetu mana keessa deebi'ee inni amma caakkadhaa waa adamsee fiduutti kottu mee himmaa yaaniifati immoo asumatti oolaa qalleette haati mucaa koo oolaa qalleet eebba Esaawu caakkadhaa fidee nyaata Esaawu caakkadhaa fidee abbaa isaarraa eebba fudhachuu barbaadu kana iyennaan asumattanni waxii bareeda hojjennee otoo inni caakkadhaa fudhatin dursinee eebba haaraa abbaa kee harkaa si baasan eebbi Waaqayyo harkaa siif haa ba'u. Toleenaan dafanii yaaloo oolaa qalaniiti xumuranii fidanii waxii hojjetanii bareechanii otoo Esaawu caakkadhaa fidin Yaaqoob manuma keessatti waxii dhamdham jedhu bareedaa hojjetaniitu waan ta'e waan harka nama nyaachisu hojjetaniitu abbaa isaa biraan dhaqan abbaa isaanii biraan dhaqan Yisihaaqin biraan dhaqan Yisihaaq dulloomadha ijaan hin argu gaafa biraan dhaqan akkas jedhe ati eenyudha jennaan ana Esaawu jedhe Esaawu miti misoba Esaawu miti biraan dhaqaniit isaa booddee si eebbisuu dheedhe hin eebbise waaqarraa fixeensa waaqarraa lafarraa cooma lafaa sabni hundinuu hojjetaa kee haa ta'u si eebbiseera eebba lafarraa eebba waaqarraati dheedhe eebba waaqarraa eebba lafarraa jechuun karaa isaa dhufe eebbi kun hin eebbiseetti dhangalaase waan jiru hundumaa eega eebbifamee xumure booddee Esaawu bakka eebbi dhumeetti dadhabee rifxifeensi caakkaa rakkinni caakkaa keessaa rakkisee gaafa dhufu hojjetee itti geesse taraasa. Yaa mucaa koo eebbi dhumeedhin. Waaqayyo hangafummaa kee akkuma ta'etti nama harkaa sii baaseetu kan kee godhame. Eebbi dhumeedhin maal ennaan eebbatu dhume. Na deebiftuure ennaan si deebisu eebbi dhume. Maala hodhe egaa immoo dhaggeeffadhe de. Samiin sirratti gogaa ta'u fixeensa waaqarraa irraa fagoo ta'e eebba lafarraa irraa fagoo ta'e namaaf hojjedhu bara baraan namaaf hojjetaa namaa ta'e abaarsa moo eebba amma kun na eebbisiitti abaarsa fudhatee gale si fageesseera eebba lafarraa edhe eebbi laman jiru tokkoon qabu tokko eebbiseera edhe kanaafiyyuu akkasiif haa ta'u edhe hojjetaa namaa ta'e obboleessa keef hojjedhu edhe ati hangafaa garuu quxusuu keetiif hojjedhu edhe kana duwwaadhaaree yoo didde immoo inni waanjoo morma kee irratti dhee waan jiruuf miidhamaa taata honjichi morma kee ciniina jedheen kana fudhatee bahe isaa booddee Yaaqoobin akkamitti eebba koo fudhatta ani quxusuudha ani hangafa akkamitti hangafummaa koo fudhattee na jala deebitee fudhatte ajjeesuu barbaade dhaqe isaa booddee mana Laabaanitti mana fira haadha isaatitti Yaaqoob baqate manni Laabaan mana fira haadha manaa Yisihaaq ukam mana fira haadha isaatiiti Yaaqoob hin baqate achitti gaafa baqatu Waaqayyo waggaa hedduu achitti leenjiseetu eebba guddaa baachiseetu waggaa hedduu baachiseetu ameen ameen gara biyya dura obboleessa isaan ajjeefamuu barbaadetti waggaa hedduu booddeedha kun dhaggeeffadhaa walitti mutaa jira lallaba kana walitti
Tammutaan dhaggeeffadha. Waggaa hedduu booddee biyya itti bade mana laabaan itti badee hojjetaa namaa ta'e eebba guddaa dachaasee danuu dachaasee horii qe'ee hundumaa dachaaseetu gaaf tokko gara biyya keessaa ba'ee sanatti deebi'uudhaaf karaarra bu'e. Boqonnaan 22 kana jedhaga. Malkaayaa bira ga'e eessaa dhufe? Mana laabaan biyya yeroo dheeraa achitti hojjechaa ture bara isaa achitti fixee eebbifamee eebba fuudhee dhufaa jira. Eebba baattee gara biyya keetti deebitu maqaa Yesuus Kiristoosin harka kee galcheera. Eebbifameetu dhufe ante malkaayaa bira ga'eetu nama waaqarraa kan hin taane tokko wallaansoo wal qabeedha. Maal godhe? Eebba isaa ceesifate. Horii isaa ceesifateetu malkaayaa bukkeetti deebi'eetu nama waaqarraatu kan hin taane tokkoon wallaansoo wal qabe. Wallaansoo gaafa wal qabe amma lafti baruutti wallaansoo wal qabe. Amma lafti baruutti wallaansoo wal qabe. Ganna dhiisi kan sinniisu. Ganna dhiisi kan sinniisu. Warri baay'ee waaqayyoon gadhiisaniiru. Biyya alaa ta'anii feesbuukidhaan yuutuubiidhaan waan garaagaraatiin waaqayyoon gadhiisanii cubbuu baay'ee keessa galanii waaqayyoon gadhiisanii waaqayyoon gadi hin dhiifne amma irraa eebbi haaraan immoo siif gad dhiifamuun jedhee hoodhu. Yesus ጌታ ነው isa kanaafi gannadhiisi gasinniisu boruun bakka keera gasinniisu isa booddee akkas jedhee namni waaqarraa yookaan ergamaa waaqayyoo sun ati namatti maramte waaqayyotti marmitee gadhiisuu diddee dhaggeeffadhu sin eebbisa maqaan kee eenyudha jedhee maqaan kee geeddaramuuf deemaarra maqaa Yesuusin maqaan kee sana geeddara amiin jedhe naannoo itti maqaa naannootti ittiin beekamtu maqaa firri itti si beeku maqaa hiriyaan itti si beeku maqaa hiriyaan gaa'ilaa kee itti si beeku seenaa keessa kaleessa jijjiireera seenaa jijjiiramaa baaddeena baaddaa isaan nama taa'ee na faarfadha boolla qilee keessa waamee na baasee haleluuyaa eenyu maqaan kee kaleessa maqaasaa eebba obboleessa isaa fudhachuudha maal ani Esaawu har'a garuu waaqa gaafachaa jira waan ta'eef sobuu hin dandeenye ani Yaaqoob isa gowwoomsitu Yaaqoob akkasitti himan Yaaqoob akkasii akka nama nyakka bu'aa itti himatu wayii itti fakkaata maaloo Yaaqoobiidhaaf kaleessa nan gowwoomse Yaaqoob jechuun gowwoomsituudha nan gowwoomse akkasan jedhee dhaggeeffadhe har'aa jalqabee maqaa kee geeddarate maqaan kee geeddarameera gaafa jedhuun ati Israa'el jechuun waaqayyo wajjin kan wallaansoo wal qabu Israa'el jechuun waaqayyo biraa eebba kan argatu jechuudha maqaan kee geeddarameera warri maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan keessan haa geeddaramu maqaa geeddarattee ceeta maqaa jechuun maqaa namni ittiin waan nama waamu maqaan eenyummaadha Ariyuusi maqaa jechuun maqaa isa lalisee badhaashee jedhamu miti maqaan eenyummaadha ስም ማለት ማንነቱ የውስጥ ማንነት ነው ስም ማለት ሃሌሉያ ያንቺ ስም ያንቺ ማንነት ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በመጽሐፍ ቅዱስ አይን ስናይ ስም ማለት ማንነት ነው ሙሴ ቹናማ eenyummaadha bara keenya maqaa calma jedhanii baasu malee maqaan eenyummaadha Musee jechuun jechuun isa baasu jechuun likki isa baasu ta'e Musee Phaawulos jechuun jechuun waan tokko maqaa isaaniiti jechuudha macaafa qulqulluutti maqaan akka salphaa miti maqaa kee jijjiirame jechuun eenyummaan kee completely you are changing in the mighty name of Jesus jijjiiramtee ceeta mee akka jira iyyata akka jira ani jireenyi koo eenyummaan koo jijjiiramee tan baraaratti ceedha dhaggeeffadha eenyummaan kee jireenyi kee hojiin kee garaan kee keessa qaqaan sirraa xuriin sirraa cubbuun wanti waaqoo sirratti jibbi wanta tofirratti jibbi wanti namni sirratti jibbi hundinuu maqaa Yesuus Kiristoosiin si keessa diileet akka nama moobaayiliin yeroo guutu irraa kiliin chaatii goonetu injijjiirra paakaappii goonetu reest goonetu jijjiirretu waan haaraa itti caadha aaraa maqaa waaqayyoo waaqa jiraatan nullee moobaalii biti dhaggeeffadhate nama waaqayyooti yeroo kana jalqabe laphee kee keessatti waa waaqayyo jibbe maqaa waaqa sirratti jibbe jireenya waaqa sirratti jibbe maannennatichi በጌታ በኢየሱስ ስም ይቀየር በኢየሱስ ስም nani naafa baay'ee maqaa waaqayyo waaqa jira namni hojjeteef hin jijjiiramu joo aandee simuun hojjeteef hin jijjiiramu namni barateef hin jijjiiramu namni dhaggeeffadha barateefis hojjeteefis miti yoo waaqayyo nama jijjiiree namni buddeen jijjiiramaaf jireenya jijjiiramaa jiraata waaqayyo maqaa keessan haa jijjiiru maqaa jijjiirratanii ce'uudhaaf tokko
amma lafti bariyutti wallaansoo qabuu qabdu. Lama eenyummaa keessan isa fokkisaa isa Waaqayyo beeku sana otoon dhoksin Waaqayyo duratti ofii keessan himuudha. Kun lamaan eebba keenya wajjin maqaa keenya wajjin jijjiiramnee akka ce'uuf karaa nuu kenna. Waaqayyo gunduma keenya eebbisu. Eebbifamaa, kabajamaa, ulfaadhaa bara eebbifamaa isiniif haa ta'u barri kun. Ameen.